Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Awustiraaliyaa doolaara, paawundi sterlingii, Kaanaadaa doolaara, yuuroo, Ameerikaa doolaara, Kuweet diinaar, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Israa'el sheqel, Indiyaa ruupii, Chaayinaa heewaan, Joordaan diinaar, Bahareen diinaar, Kaatar riyaal, Omar riyaal kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Guyyaan har'aa Feebruaarii 12 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii tokko nan deebisa. Innis akkas jedha. Diinaarri Kuweet 120 Ameerikaa doolaaratti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Ameerikaa doolaaratti yeroo jijjiiramu doolaara 391.01 jijjiiramaa siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin keessiif deebi'eera jedheetanii yaada gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 136.62 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109.52 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98.73 sharafa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliingidha. Paawundi sterliing tokko 261.62 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sterliing tokko 212.17 sharafa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sterliing tokko 207.39 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterliing tokko 198.38 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 141.29 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111.32 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107.57 sharafa oolee jira. Itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 229.20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 184.99 sharafa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181.37 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176.60 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 191.89 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 155.26 sharafa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153.14 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151.60 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 625.22 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484.60 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50
51 saantiba 16 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 saantiba 05 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 41 saantiba 66 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 saantiba 40 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 52 saantiba 24 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 saantiba 99 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 saantiba 47 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 saantiba 28 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa rupiin tokko 2 saantiba 11 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indihaa rupii tokko 2 saantiba 00 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa rupii tokko saantiba 68 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 saantiba 79 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa heewaan tokko 23 saantiba 26 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21 saantiba 04 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 62 saantiba 50 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 270 saantiba 65 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 508 saantiba 99 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 51 saantiba 10 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 499 saantiba 08 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Akkasumas obboloonni gaaffii na gaafatanii ammati nuuf dabarsitu kanaaf nu sharafaa hin jiran jettanii gaaffii obboloonni na gaafatanii namni bu'aa malee hojjetu tokko iyyuu hin jiru obbolaa kiyya. Garuu immoo yeroo isaan baay'ee maallaqa keessan gadi isin jalaa buusanii lakki jettanii diddanii gatii sirreessifattanii ergachuu danda'uu qabduun isiniin jedha. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessanii fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.